naannoo Amaaraa kaaba Walloo aanaa Lastaatii fi naannoo Wesiitti raayyaan ittisa biyyaatii fi waraanni faannoo gamalachuutiin ibsa injifannoo baasaniin raayyaan ittisaa waraana faannoo balleessuu ibse. Waraanni faannoo ammoo uummataa wajjin hojjechaa jiraachuu beeksise. Pireezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa irratti yaaliin ajjeechaa humnoota faannootiin magaalaa Laallibalaatti taasifamuun dhagahan. Haleellaa TPLF fi naannoo Affaaritti raawwatte hordofee haleellaa diroonii mootummaan federaalawaa sababa TPLF darbateen namoonni 16 fi 22 madaa'uu qondaalli wayyaanee tokko miidiyaatti hime. Mootummaan naannoo Ogaadeen Itoophiyaadha uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa jiraatan qe'ee fi qabeenya irraa buqqaasuuf shira qindeessaa jiraachuun himame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti. Raayyaan ittisa biyyaa kaaba Walloo jiru hidhattoota waraana faannoo irratti tarkaanfii fudhateen olaantummaa argachuun humnoota faannoo balleessuu hoggaa ibsu humni waraana faannoo ammoo ibsa baaseen uummata wajjin hojjechaa jiraachuu beeksise. Ibsi raayyaa ittisa biyyaa garee faannoo diigamee jiraachuu faannoo godina Walloo kaabaa aanaa Lastaatti dhokatee ture balleessee jiraachuu beeksise. Itti aanaan ajajaa kutaa Walloo kaabaa Meejar Abdii Muhammad gareen kun kasaaraa meeshaatii fi nama akka mudate himuudhaan hidhattoonni kunneen konkolaataa motorsaayikilii meeshaa adda addaatii fi meeshaalee yaalaa saamanii itti fayyadamaa turuus ibseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun odeeffannoo tana kan mirkaneesse ajajaan olaanaa ajajaa lixaa Meejar Jeneraal Amaaree Baatta raayyaan ittisa biyyaa gareewwan shanii fi faannoo filannoo nagaa fudhachuu didan irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu hime. Humnoonni kun gareewwan kiraa sassaabdota keessootii fi diinota keenya wajjin hojjechaa turan jechuun ibse. Faallaa ibsa raayyaa ittisa kana faannoon ibsa baaftiin uummata godina Walloo kaabaa bilisoomsuun godina Walloo kaabaa aanaa Lastaa keessatti uummata mari'achiisaa jiraachuu beeksif. Akka dubbii himaan faannoo kutaa kana Yesaadaw Amaaree ibsatti hooggantoonni kunneen sadaasa 10 bara 2025 wixata kaleessa uummata aanaa Lastaa bilbilaa giriirdoo wajjin marii taasisanii jiraachuu beeksise. Akka ibsi faannoo Walloo kaabaa aanaa Lastaa agarsiisutti marii tanarratti uummanni yaada isaanii ifaa bilisaan ibsachaa turuu himan. Akka ibsa faannoo kanatti eega faannoon dhuftee bilisummaa keenya arganne qabsoo keessan ni deeggarra jechuudhaan himan jechuudhaan dubbatan. Haa ta'uti malee ibsuma kanaan faannoon hooggantoota isaa raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman jiraachuu ibsite. Hoogganaan bulchaa korporeeshinii sadaffaa Raas Amaaraw fi ajajaan olaanaa kutaa Ambiraas kaabaa kan ture faannoo Geetinnaatti namni jaaman ajjeefamanii jiraachuu himuudhaan haala ajjechaa hooggantoota isaanii kana kan ibsu ibsi faannoo beekuun aanuma Lastaa keessatti yeroo walitti bu'iinsi humna raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo ta'utti rasaasa gantuutiin duubaa itti dhukkaafamuun hooggantoonni kunneen jala ajjeefamuu ibsaniiti jiru. Haala kanaan lola keessatti jaalalaa fi sabboonummaan akkuma jiru amaloonni gantummaa keessoo isaaniitti mul'atu rakkoo keessoo isaanii tahuu ibsi faannoo kun ibseeti jira. Akka ibsi faallaa gareewwan lameen irraa bee ibsutti sochii waraanaa fi haalli nageenyaa Lastaa fi naannoo isii keessatti mul'atu haala walxaxaa keessa jiraachuun mul'ateeti jira. Humnoonni faannoo Amaaraa guyyaa kaleessaa sadaasa 10 bara 2025 pireezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa irratti yaaliin ajjechaa taasifamuun gabaafame. Yaaliin ajjechaa pireezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa irratti taasifame kun obbo Araggaan Baardar irraa wayita Laallibalaa ga'utti hordoffii waraanni faannoo taasisaniin guyyaa kaleessaa toora sa'aatii 8 irratti buufata xiyyaaraa Laallibalaa irraa kiiloomeetira 8 fagaattee iddoo argamtutti yaaliin ajjechaa humnoota faannoo kanaatiin irratti yaalamu Voos miidiyaan gabaaseeti jira. Akka gabaasni kun jedhu obbo Araggaa Kabbadaa wayita magaalaa Laallibalaa ga'utti buufata xiyyaaraa irraa kiiloomeetira 8 deemu jiddu gala magaalaatii fi buufata xiyyaaraatti hidhattoonni faannoo uffata siivilii kaayyatan yaalii ajjechaa irratti raawwachuun gabaafame. Haaluma kanaan yaalii ajjechaa kanaan makiinaawwan pireezidaanticha hordofuun deemaa turan tokko tokko hangubatan hoggaa ta'u eegdonni tikaa pireezidaantichaa biratti argaman lubbuun namaa dabruu fi miidhaan dhaqqabees jiraachuun gabaafame. Haa ta'uti malee pireezidaantichi yaalii kanarraa hafuun bakka imala hojii magaalaa Laallibalaa gahuunis ibsameeti. Kana malees akka gabaasni kun agarsiistu humnoonni faannoo kun osoo pireezidaantiin Araggaan buufata xiyyaaraa Laallibalaa hin gahin duratti daandii buufata xiyyaaraa geessu kallattii lamaan hidhattoonni bakka qabatanii turuus ibsameeti jira. Mootummaa federaalawaa Itoophiyaa ta'ee bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa haleellaa raawwatame ja'amee kanaan geelaalchisee hanga ammaatti ibsa kan hin kennin ta'us yaalii ajjechaa kana kan raawwate kutaa milikkit finciltoota faannoo ta'uun ibsameeti jira.
Haleellaa TPLF naannoo Affaratti raawwatte hordofuudhaan haleellaa dirooniin humnoota kanarratti tarkaanfii fudhateen namni 16 fi namni 22 madaa'uun gabaafame. Waraanni wayyaanee daangaa Tigraay cehuun kaaba bahaa Itoophiyaa naannoo Affar seenuun haleellaa raawwatanii jiraatota Affar 18,000 ol qeerraa buqqaasuun ifame. Akka dhaabbanni oduu biyya Faransaay AFP waa'ee olola kaaba Itoophiyaatti haaromfame ilaalchisuun guyyaarraa gabaasetti roobii dabre aangawoonni naannoo Affar hidhattoonni TPLF daangaa isaanii caanii aanaalee naannichaa jaha qabachuu namoota nagarratti meeshaalee gurguddaa kaasuus beeksisanii turan. Akka maddi gargaarsaa maqaan isaa hin ibsamne tokko AFP timetti sababa haleellaa TPLF kanaatiin namoonni 18,000 qeerraa buqqa'uu mirkaneessuudhaan irra jireessi ammoo namoota haleellaa kanaan miidhamanii dubartootaa fi daa'imman ta'uu ibseeti jira. Akka qondaalli wayyaanee tokko ibsutti ammoo haleellaan kun humnoota naannoo Affar keessa sosso'aniin kan raawwatame yoo ta'u humni kun hoogganaa olaanaa wayyaanee duraanii obbo Geetaachoo Raddaa wajjin walitti dhufeenya akka qabu ibse. Dhimma kana adda baafachuuf qaamni gabaasa kana qopheesse Geetaachoo Raddaa qunnamuuf yaaliin taasise kan milkaa'in ta'ullee gabaasiti jira. Gama biraatiin ibsi wayyaaneen jemmata dabre kana baastiin mootummaan federaalaa haleellaa dirooniin irratti raawwate jechuudhaan himate. Haleellaan kun hidhattootaa fi jiraattota biratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jechuudhaan himannaa isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif waraqaa barreessan. Akka qondaalli waraanaa Tigraay kun miidiyaaf ibsetti ammoo haleellaan diroonii raawwatame kun mooraa hidhattoota isaanii naannoo Affar irratti kan raawwatame yoo ta'u yoo xiqqaate hidhattoonni 16 ajjeefamuun 22 madaa'anii jiraachuu beeksise. Mootummaan Ogaadeen Itoophiyaa uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa jiraatan qe'ee qabeenyarraa buqqaasuuf shiraqi biraa qindeessaa jiraachuun dhagahan. Magaalaa Jijjigaatti poolisoonni mootummaa Ogaadeen haala mirga dhala namaa sarbuun uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatu dararaa jiraachuun dhagahan. Dhiyeenya gaafii abbaa biyyummaa magaalaa Dirree Dhawaa hordofuun gaafiin eenyummaa magaalaa Jijjigaa kaafamuun ni yaadatama. Kana sababa godhachuun haalli magaalaa Jijjigaa jiru yaaddeessaa ta'uu maddeen magaalaa Jijjigaa lammii miidiyaatti hima. Dhiyeenya gaafii abbaa biyyummaa magaalaa Dirree Dhawaa falmuu kaafamuu hordofe magaalaan Jijjigaa akka heera mootummaa federaalaatti magaalaa Bahaa Oromiyaa ta'uun Oromoonni hedduun karaa miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin barreessaa turuun ni yaadatama. Kanumaaf magaalaan Jijjigaa ergisaa yeroo mootummaa Ogaadeen kennamte jechuudhaan magaalaan Jijjigaa gara naannoo Oromiyaatti akka deebituuf hayyoonni fi keessa beektonni yeroo Jijjigaan ergifamtu beekan karaalee miidiyaa garaagaraatiin irraa dubbachaa turuun ni yaadatama. Gaafiin uummata Oromoo kana hordofuun poolisiin Ogaadeen uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa jiraatu tumuu hidhuu fi biyyarraa ari'aa jiraachuu namni eenyummaa isaa akka dhaamuun barbaanne lammii miidiyaatti himeti. Manni Oromoo lafuma isaatirraa waggaa 8 dura shira mootummaa Ogaadeen fi TPLFtiin hojjetamin uummanni Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu qe'ee fi qabeenya sarraa buqqa'uun kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamanii turuun ni yaadatama. Haa ta'uti malee uummanni Oromoo ammas harka caalu magaalaa Jijjigaa keessa jiraachaa kan jiran hoggaa ta'u mootummaan Ogaadeen lafa Oromoo saamuu aadaa godhate karaa milishoota isaatiin uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa irraa buqqaasuuf ammas shira biraa qindeessee jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan guyyaa irraattis magaalaa Somaalotaa falmaa jirtan jechuudhaan milishoonni Ogaadeen dargaggoota Oromoo 2 mana hidhaa galchuun namoota hedduu tumee jiraachuun himama. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaate kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.